Jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan abdii qabna rabbarraa nageenyi keenyas isin haa qaqqabu jechuu jaalannaa bakka jirtanitti egaa har'as immoo deebinee dhufnee jirra akkuma beekamu nuti yeroo hundumaa waan bareedaa waan gaarii bakka waan das nama jedhu waan isin barbaadan siniif illee dhufnaa jechuudha yeroo hundaa ilaaltanii itti fayyadamuun immoo mirga keessanii egaa har'a immoo kennu akkuma beekamu akkuma baratame mana sinii fidee dhufe mana L-sheeppii jechuudha. L-sheeppii amma faashinni irra jiru jechuudha. Faashinni isaa kana irra jiruun beektan amma duraan amooraa kiffii maaliif jiran amma immoo faashinni isaa kana jechuudha turee jira garuu erga dhufee faashinoo isin hin jiru kan bara 2018 kan ofii miti xiqqoo bubbula garuu bara 2000 akkam kodawee irraa jammarame mana amma kana jechuudha ijaarsi kan ijaaramu baay'een isaanii kan ijaarratu jechuudha. Waan hundaafiyyuu bootaan mijataa gubbaarratti daama qorqoorroo hojjetuuf akkasuma immoo cinaa bolokkeettii daraddaruuf amma gubbaarratti bolokkeettii daraddaranii maaragaan hojjechuuf hin ta'a. Inni akkasii isiniin jira manichi balbala 3 qaba akkuma argaa jirtanii. Keessa kun iddoon kun saalooniidha jechuudha. Saalooniin kophaatti balbala saaloonii wajjin iddoo soofaan taa'u wajjin balbala 3 qaba. Iqaabeetii manyitaa saaloonii jechuudha. Iddoo hirriibaa abbaa manaa fi haadha manaa deebisi garuu akkasii faashiniin mana kanaa kan ijaaramu iddoo saaloonii keessatti balbala 4 saaloonii wajjin iddoo manyitaa haadha manaatii fi abbaa manaa kan ijoollee fi iqaabeettiidha keessa saalooniidha jechuudha. Inni saaloon iddoo soofaa alatti bahee mootaa jedhee kan ijaaramu kiraaf isinitti abbaan barbaade immoo itti fayyadamuus hin danda'a ofiisaatii fi kiraan kennu kan jedhesi ofiisaatii itti fayyadamuu ni danda'a. Egaa naannaa isaan immoo manneen jiru argitanii mana bareedatu jira jechuun manuma akkanaan ta'e kun nagaan ijaaramee kun dhoqqeen ijaarame kan garaafamee bareedu jechuudha. Kunis ijaarsi isaa yoodha kan ture miti. Naannoo kana immoo duuba isaa iddoo bardaasii kana hunduu gurguramee jira. Lafti abbaan ittiin ijaarranne malee gurguramee jira. Abbaan itti ijaarratu qofa tafe inni akkasii isiniin jira isin akka isin hin darbine warroonni bitachuu eegdan koottaa isiniin jira waagaan isaatiillee baay'ee wuddii miti. Kan jiru immoo baay'ee keessan isin ani sagalee irratti hundaa dubbaddu lafa caraqaa lafa kaartaa qabu jedhee dubbadda. Baay'ee keessan nageessanii kun garuu baay'ee keessanii osuma viidiyoon akkifata waan ta'eef nama gaafattanii ayyer kaartaa qaba. Ayyer kaartaa noormaalii qaba. Saayitiin isaa laallameeti. Egaa GPS'n saayitii ilaalee ayyer kaartaa kenna. Ayyer kaartaa yoo bitattan ayyer kaartaa san gara maqaa keessanitti jijjiirrattu abbaa sanirraa jechuudha. Kanaafiyyuu oma shakkiin hin jiru. Akkuma ageessan immoo caraqaan saddaqee jira kan karaan tokko malee kun homtuuyyuu wanna kan ta'u jirani. Kun immoo ganda 11 keessa doosha yoo beektanii warri beektan asallaa ganda 11 doosha gara dooshasitti aana ganda 11 keessa jira jechuudha. Innaa caraqaadhaa ayyer kaartaa qaba malee kaartaa pilaan noormaalii hin qabu isiniin jira. Innaa kanaaf egaa koottaa warroonni bitachuu barbaadan koottaa isin hin darbinii faa jettanii kinu balbala kanaaf baatanii kaan seentanii kaan hin baatanii kaan seentanii walitti aanee jira. Yoo barbaadan keessan cufsiisuu hin dandeessu barbaadan immoo walitti fayyadanii jiraachuu hin dandeessanii. Naannoon isaa kun amma bardaasii kun hunduu gurguramee jira. Egaa iddoo baay'ee tokko ho'aa ta'ee naannoo kanatti sirriitti guddiidha. Laftis guddiidha. Bakka sirriitti iddoo guddachaa jiru keessaa tokko. Inni kanaaf isiniin jedha maatii keenya
Kanaafiyyuu warroonni manneen birootillee kan kaartaa pilaanii qabu kan lafa kaartaa qabu hin qabne sottane heloo jedhaa. Bilis amma beekaa jechuudha maatii keenya. Ilaa isinitti himnu gisee baay'een dubbatta waagaan dubbattanii jette waagaa wanna nuun jedhanii fi wanna gurgurtu abbaa bituun jedhan tokko miti. Nam tokko miliyoona tokko namarratti dabalee jira. Yookiin 200,000 garuu yoo bittuun itti kaloofte in kufaafi garaa laafaafi jechuu gootika isiniif hin gala. Innaa maaliif namni ol karakkara nuti amma viidiyoo waraabna malee bituufi miti. Waagaa macarashaa nutti maanne deemaa waa bittanii miti nuun jedhan. Yaada gaafattan malee waa bittanii nuun jedhan. Innaa kanaafiyyuu warroonni bituu barbaade jeesan waagaasaa karakkaratee bitaa jechuu kooti. Kanaaf isinis amma yoo kan nuun jedhanii fi kan gurguran garagara waan ta'eef isinis odootti kalooftanii isiniif amma garaa hiranii garaa laafaniiti isinitti gurguru. Innaa kanaafi malee alaalatti akkanuma gaafatan tokko bitootti kalaanii waliif kufuu Oromoon waliif laafaa sinin jechuu barbaadetanii waan biyyaa jedhasaniin bitamaa gurguramaa waan ta'eef isiniin jira. Innaa kanaa warroonni barbaadan immoo yoo wanna barbaadan gara koomentiitiin ani kanan barbaadaa bal'axuu wariis ta'ee manas ta'e waan barbaadan yaa gara makiinatiinis yoo ta'e gara maashinootaanis yoo ta'e waan barbaadan hunduu nu harkanii jira. Innaa waa sin barbaachise bajaajii bitachuu bajaajii waggaa takka. Waggaa tokko lama hojjettee bitattanii lafa gochuu warri barbaadan makiinas bitachuu haqimii warri qabdan bakka wanna sin barbaadan hoo jiraate nu hima hin jira. Innaa birriin teessee homaa fuutu waan ta'eef kan baranatti hin bittanii fi kan irratti hin bittanii kan jaarraatti hin bittan garagara. Lafti amma samoona naannoo 400,000 500,000 ture. Amma garuu carakaa saddaqame jennaan meeqa ta'e ol baasanii 800,000 900 godhan. Innaa manni san ture mana baay'ee waagaa garkaasha namni bitatan hin beektan 700,000 800 kan bitate mana bareedaa hin jira garuu amma hin jiru. Kan gisee sana hin bitatama miliyoona tokko tuqaa wayii jira. Bakka waagaan ol ba'ee jira wanni hunduu waddade waan ta'eef saamunaan takkitti birri 50 galte. Kanaaf isin hin jira maatii keenya. Amma wanni hunduu nadaajiin hin jiru. Maatiin keessanii waluuf yookiin handaaquma yaabbataniif ammallee hin jiru amma aanachetti nadaajiin warri bitachuu barbaadan dafaa bitaa mootummaan nadaajii akka aboo quba qabdu. Akkasii isiniin jira egaa viidiyoo keenya immoo subscribe like godha. Maaliif laayikiin goone nama hedduun laala laayikii godha please yookiin immoo mana inaaf namaan achitti laayikii godhaayi sin jaalannaa baasalaama bye bye.